ስምክ ማን ነው? ይኪሳሽ መልስ ለሳ ከበደ አበበ በበበ እሺ ምልኬሳ ስንተኛ ክፍል ነው የምትማረው? ስድስት ስታድግ ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ፖሊስ። ለምን ነው ፖሊስ መሆን የፈለከው? ሃጫሉን የገደሉትን ለማሰር። ሃጫሉን የገደሉትን ለማሰር? ኦኬ ሃጫሉን ትወዳለህ? ምን አይል ነው የምትወደው? ምን ነው ወንዶ በብሔር በጎሳ ሃይማኖት በምናምን የተከተተ ሰው አይደለም ሃጫሉ። በኢትዮጵያነቱ ያምናል፣ ኦሮሞነቱም እንደዚህ ያምናል፣ ይኮራል። ተሳስበን መኖር እንዳለብን አንዳችን ያለ አንዳችን የትም እንደማንደርስ እንደማያዋጣን የሚያስብ ሰው ነው። ሶሻብል ነው፣ ሆደ ሰፊ ነው፣ በጣም አዛኝ ሮርሁ ነው፣ በጣም ለሰው ደራሽ። ምን ማለት የምናውቀው ሰዎች ነው ከሱ ብዙ ነገር የተማርነው። የማያውቀው ሰው ይሄን ይማር ከሱ ይሄን ይማር ልል አልችልም። ምነው ሰፈሩ ጭር አለ እውነት ነው ወይ? ወሬ የምሰማው ተደርጓል ነው ወይ? በድዬሽ አይደል አምናለሁ መለየትሽን አላሰብኩትም ክፉሽን የኔ ያለሽን በድዬሽ አይደል አምናለሁ መለየትሽን አላሰብኩትም ክፉሽን የኔ ያለሽን። ዘፈን ግጥሙም ዜማውም ያጫለኝ ስለሰፈር baay'ee jira ache kan sammuu fuudhamee gadda kee maraate ergatti deemte ache hooggantoonni fi ayyoonni keenya kallattii mararraa si awwaaluuf iyyuu yoo margatan carraa wayyoo haace otuu jedhanii otuu quuqamanii qiliintoof qaallittiitti hidhaan guuramanii kan manni murtiillee ilaalee yakkaan qabdan jedhee bilisa isaan baasu lattiin ta'u jedhanii boroon naannaaniidhaatti dachaasu ergatti deemte ache mucaa waggaa 17 kan duubatti hidhamee harki kaatee naa qabu kottaa laalaa jedhanii addabaabayii irratti uummata sassaabu otuu uummanni ilaaluu rasaa ta'anii viidiyoo waraabu. Kanaanuun dhaabatu asirratti hundeebu hilma isaanii du'e maabboosu jedhanii maadhaaf abbaa reebu ergatti duute haacee kan shakkamaa jedhamee shakkiidhaan qabame meeqatu achi buutee bakkisaa dhabame mana dhaabaasanii halkan nama ajjeesuun faashinii addaa taate reeffalmaan Oromoo meeqa waraabessi nyaate ergatti deemtee haacee kan hin tilmaamamne kan hin dubbatamne jireenya wal darbaa kan miila akka harkaa sadurii caalaattuu dhugaa dhabne bakka dirqama jireenyaaf waan hunda dandeenye kun erga si dhabnee waggaa tokko geenya. Kan Oromoof qaaliidha jettee otuu nu abdattu dalga nutti galee akki jiruu keenya dhugaa keessa hin baafne gumaa keessa hin baafne harka duwwaa teenya. Haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure
inammaate kan si anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate gaabonyin sin deebisnu maal lakkuu roobsinee seenaa kee seenaaf dhiifneerraa haa ta'u kaa kunis jenneen Haacaaluu Hundeessaan jedhama yeroo garaan keenya waa baay'een gaddaa jiru kanatti obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u galatooma. Doktor Guddataan jalqaba gaafa haasaa jalqaban hin sodaachistu jedhanii turani. Kan isaan hin sodaachistan ammoo amma akka sodaachisuu dandeessan. Maalumaaf bakka akkasii kana affeeran naan galu yeroo baay'ee awwaltajjii irratti daqiiqaa 5 tokko geeraruu malee haasa'uu baay'ee bakka ispeeshaalii obbo Jawaar Mahammad jiran kanatti haasa'uuni kan akka Doktor Guddataa jiran kanatti haasa'uun baay'ee ulfaata. Haa ta'uutii gaa erga jettan inuma yaala jaarsa jalattan guddadhe waan ገዳዮች ለፍርድ የማይቀርቡ ከሆነ ገዳዮች ትክክለኛውን ፍርድ የማያገኙ ከሆነ ፍቅር ብቻው ምንም አያደርግም። ለኔ ፍቅር የሚያስፈልገው በፍቅር ለሚሸነፍ ሰው ነው። እባክህ እየተባለ ንጹሃን ዜጋን የሚገድል ኃይል ካለ እንግዲህ ፈጣሪም የሱ ገደብ እንኳን አለው እኮ ፈጣሪም ታግሶ መጨረሻ ላይ ኃጢአተኛውን ይቀጣል አይደል? እና የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማው።